Nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadhaa jirra jirtu nagaa keessanii nuti zirra hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtanii gidduu kana badeen jira. Xiqqoo nama dayetu jira jechuudha. Kanatti achi xiqqoo achi deddeebi'aa jira waan ta'eef kanaaf badeen isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii jiruuf jireenyi akkamii hin jajjabaattu. Nutis jirra nagaa keenyaan isiniin jedha. Har'a maalan argeessitanii osoo YouTube ilaalaa jiru jechuudha. YouTube kun ajalaa qubachuu yanjaalaa. Dhugaa dubbachuudhaaf YouTube koo istiidiyoo irratti jechuudha waan ta'e barreeffama wayii natti ergeetu jira jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku. Warri beektamni piliis isiniin jedha. Warri beektan maaliif akka akkas naalaa ta'e natti himaa jechuudha profaayilii irraa YouTube koo profaayilii isaarra footoo isaan kaa'an ta'eef istiidiyoon barreeffama wayii natti ergee jira. Amma yeroon istiidiyoo keessa seenuu barreeffama kanan argechuudha baay'ee na'e. Garuullee yerootti nan sirreessa waan hundumaayyuu warroota YouTube hojjetanii kan akka Abdul tokko immoo Abugidaa eenyu maqaan isaa isaan hordofee garuu yerootti nan sirreessa waan hundaayyuu. Kun immoo maaliif akka akkas natti dhufee hin beekun isiniin jedha. Baay'ee hiphadhee tanan dhufee isinitti himadhee jechuudha. Natti maal akka ta'e maal akka sirreessuu qabu YouTube'n koo naalaa gubachuudhaafidha ta'ee hin beeku jechuudha. Innaa hordoftoota kiyya kana isiniin jedha. Dhugaa YouTube jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Keessumaa immoo namni faana hojjeta YouTube hin jiru yoo ta'e wanti hojjettanii wanti dhuftanii irratti hin beektu lammii YouTube hin hojjetu na faana jechuudha. Toleen jedhu kaameeraa shi jedhee asiin bahu. YouTube'n immoo yoo daftanii viidiyoo hin gadhiifne doolaara sammana lakkaa'u. Waan immoo irratti hojjetamus yeroo hundumaa oduudhuma waanuma adda addaa waan bu'aan qabne dhufanii odeessaniifis homaa faayidaa hin qabu nama sana hordofuufis kanumaaf jechanii yeroo baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf YouTube irratti waanan hojjedhu nan dhaba jechuudha. YouTube irratti baay'ee waanan hojjedhu nan dhaba osoo waan namni nama faana hojjetu jiraateeti irratti hojjettu jechuudha waan tokko. Innaa YouTube'n koo immoo amma ammaatti naan kaffalle anaa fi kaffaltii tokkollee irraa hin arganne jechuudha YouTube koorra. Garuu haa ta'u yeroo dhuftanii yaada keessan irratti ibsattu. Amma garuu yoo rabbi na gargaaree doolaara 2 naa hafee like share naa godhaati na jajjabeessaan isiniin jedha. Yoo YouTube argadhe aniyyuu surprise tokko sin godha jechuudha. Yoo YouTube'n naa kaffale. Inshallah ji'a dhufu naa kaffala jedhee tanan abdii qaba jechuudha. Doolaara 70 guutuuf doolaara 2 qofatu naa hafee jechuudha. Dheengadda doolaara 68 argee gaabbulii 10. Innaa YouTube'n koo baay'ee wanni ta'aa jira. Subscribe share naa godha. Warroonni biyya keessa jiranii yookiin abbaa manaan namni faana hojjetan waa tokko hin jiru yoo ta'e wanti irratti hojjettan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata jechuudha YouTube'n. Maal viidiyoo maali akkamii hojjedhee tanan fudhatama naa qabaata. Irra baay'inaan namni wanti ijoolleen keenya wanti isaan ilaalanii abbaa manaa fi haadha manaa ilaaluu jaallattu jechuudha. Jaallatu ijoolleen keenya biyya Arabaa jiranii. Kanaaf jecha immoo dhiironni keenya immoo yeroo tokko miidiyaatti ammana kana miti. Ijoollee isaanitti himtanillee eshi jedhanii as miidiyaarra namaaf hin dhufanii jechuudha. Yoo dhoksitanii piraankii fa'aa gootan yoo ta'e malee immoo yeroo baay'ee piraankii gochuudhaaf haalli naan mijatu jechuudha. Lammiin hin arga kaameeraa dafeetu jechuudha piraankiin godhamuun jedhe. Kanaaf jennaani mee YouTube'n koo barreeffama wayii natti ergee jira maaliif akka ta'e hin beeku. Warri beektan natti himaa isiniin jedha. Viidiyoo gabaabduu kanan isin waraabe like share naa godhaati akkan doolaara nyaadhu na gargaaraan isiniin jedha.